koomishinichi ibsa dilbata baaseen qabiinsi hidhamtoota dhaabbilee sirreessa biyyattii guutuun akka fooyya'u gaafatee jira. Gabaabsina irra dubbaan gujii lamaan taleella qaamoleen mootummaa raawwatan jedhanii namooti 4 manidhaa keessa baafamanii jeefamuun dhagaa. Hammaleellee dubartooti gujii lamees buuteen dhabamu gooroo doolarra odeeffannee jirra. Itti deebeen baqattooti Oromoo Somaliland magaala Hargeysa dabalatee magaalota gargara keessa jiraatan rakkoo hamtuuf saaxilamnee jedhe. Lixa Oromiyaa Dambii Doolootti immoo haadhimamaan doktoreetti falaasamaatiif barsiisaa yuunivarsiitii tokkaleella qaamolee nageenyaatiin dubbatamaa gabaas qindeessin qaba. Pireezidaantiin Soomaliyaa Abdullaahi Mahammad Farmaajo barbaalli waggaa lamaan dheeressu isaatti taanse hokkar loltootis deeggaraniif morman jidduu dhalateen Moqoddishoo raafama jiraachuu BBC'n gabaas. Farmaajo Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas Afewerqi laachise xiinxalii Waashingeetaan waggoota lamaan durraa gamoo milkaa'e fakkaataa oduu ala keessa xiinxalaaf filanne jedhe. Suudaan Itoophiyaa waliigaltee guddicha mallatteessitaan amma murtii addunyaatti himachuuf qophii jedhe. Jaarsi Booran Liibanaa Bunuura Diida lubbuu dhabeen hangafoota duuteen dardha keessa waan biraati. Eebli 26 bara 2021 guyyaa wiixataa guutuu dordhaa dabar. kutaalee addunyaa irraa hordoftan martuu nageenya keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraan Birruutu isinitti himama. Hidhamtoonni himannaan osoo irratti banaminii fi murteen irratti darbee sarbama mirga namoomaaf saaxilamaa jiru jedha Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Koomishinichi ibsa dilbata guyyaa eegumsa hidhamtoota himannaan dura Afrikaa ilaalchisuun baaseen haalli hidhaa himannaan duraa fi adeemsi qabiinsa hidhamtoota dhaabbilee mana sirreessaa biyyattii guutuutti akka fooyya'u waamicha godheetti jira. Seerri adaba yakkaa namni tokko osoo himanni irratti hin banamin yeroon beellamaan mana hidhaa keessa itti turu guyyoota 14 caaluu hin danda'u jedha. Haa ta'u malee baay'ina yeroo beellamni itti gaafatamu irratti seeraan daangaan kaa'amee dhabamuunsaa to'atamaan himati osoo irratti hin banamin yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa akka turuuf saaxilee jira jedha. Buufataalee poolisii dabalatee dhaabbileen namoonni himannaan osoo irratti hin banamin dura itti hidhaman ulaagaalee idil addunyaan kaa'ame guutuuf baay'eetu isaan hafa jedha. Sadarkaan dhaabbilee kanneen naannolee fi federaalaatti illee adda addummaa qabaa jedha. Koomishinichi sadarkaa federaalaa fi naannoleetti aangawoonni mana sirreessaa fi poolisoonni ajajaman murtii mirgi wabii namoota to'atamanii akka kabajamuuf kennu didaa deemuun haala yaachisaa ta'uu hubannee jirra jedha. Galmeewwan dogoggorsuu haalaan qabuu dhabuun haqa sirrii maatiin akka hin dhoowwannee fi wallaansa fayyaa dhorkuun akkasumas namoota gaafachuuf dhaqan haalaan simachuu dhabuun ammalleen manneen sirreessaa Itoophiyaa keessatti waan babal'ataa dhufedha jedha. Eegumsi daa'immanii fi seera adaba yakkaa keewwata 169 muraa tokko irratti kaa'ame aangawoota naannoleetiin haalaan hojiirra oolfamaa hin jiru jedhee jira Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Keessumaa sababa manni sirreessaa daa'immanii jiru tokkichi sadarkaa federaalaa qofatti argamuuf naannolee hundattuu daa'imman haala faallaa seeraa ta'een ga'eessota waliin hidhamaa jiru jedha. Daangaa Oromiyaa gama kibbaa kabachiisuudhaan maqaa guddaa kan horatanii fi hundeeffamuu Koomishinii Horsiisee Bulaa Oromiyaatiif qooda jabaa kan gumaachan maanguddoon Booranaa kan lafa Liiban obbo Nuuraa Diidaa dhibee isaan mudateen addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Obbo Nuuraa Diidaa hiriyaa Booranaa Wakor Diidaa ta'uu dubbatamaa guyyaa waariyoo gabaas dhabatamu. Jaarsi Booran Liiban Abnuura Diida lubbuu dhabe. Abnuu jaarolee gameeyyii war Liiban tawareegam qaali kaffaluun daangaa Oromiyaa armaan geet keessa tokko turjeer warri itti dhiyeennaan bee hayyu beekaa jaarsi biyyaatiif nama ilaalcha obbolummaa isaa hundaaf qabuuf gaaddis horsiisee bulaa Oromiyaa keessatti hojii guddaa hojjechuu isaatti odeeffa. Waraansi yaad barree haloltooti Soomaliyaa Gireet Soomaliyaa ijaaruuf dhufte magaalaa Nageelle Boorana dheedoo gobaabbananiin dhiirduula ta'ee duule duulchisuun madaa'u isaa dubbata. Hammaleellee jaarsi kun jechuun Abnuura Diidaa horsiifatee bultoota Itoophiyaatti afaan ta'uun sagaleen horsiisee bulaa akka dhagaamuuf nam qabsaa'ee jedhaan. Jaarsi biyyaatti ilmi sabaatti jaba gosaatti Abnuura Diidaa abbaa maatii hedduu ta'uu isaatti odeeffa. Dhiibta isaa dhukkubsachuun godin Boorana magaalaa Yaaballoo irra gara hawaasaatti malee katura Abnuura Diidaa dhukkubni itti cimuun Finfinneetti ergame achiin lubbuu dhabuu isaa odeeffan. Jaarsi lafa kun hariyyaa Boorana Wakor Diidaa ta'uu isaa odeeffan. Madhamaatii dhala hariyyaa cufaan irraa faajeen. Gujii fi Gujii lixaatti namooti 4 humnoota nageenya mootummaatiin ajjeefamuun himame.
Namni Gujii aanaa Gooroo Doolaarraa dubbifne akka jedhetti humnooti mootummaa dubartoota lamallee fuudhanii bakka buusan dhabameeti jira. Oduu wal qabatuun magaalaa Dambidollootti barsiisaan yuunivarsiitii Dambidolloo tokko ajjeefameeti jira. Ajjechaan lammiilee nagaa Oromiyaa kutaalee akka akkaatti itti fufeeti jira. Gabaas dabalataa ittaanee dhiyaata. Ajjechaan lammiilee nagaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti godhamu hammaatee itti fufeeti jira. Kamisa darbe Gujii aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadiitti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf bobba'ee ture. Wal waraansa booda ganduma kanatti waraanni mootummaa loon jiraataa ganda sanaa 8 saamee kaampii galfachuun qalachuu hima. Namni odeessa kana achirraa nu kenne. Jiboota loonii 8 ummati lafaan qotatu jiru irraa oofee kaampii kanatti galfatee nyaatee fidee amma nyaatanii fidanteef. Sanbata xinnaa darbe immoo ganda kana keessaa dargaggoota 4 dhiira 2 fi dubara 2 mana hidhaatii baasanii fuudhanii gara magaalaa aanaa Gooroo Doolaa geessanii jira. Namni kun ijoollee kanneen keessaa dhiirota 2 magaalaa gidduutti ajjeesanii jedha. Namni dubbifne kun ijoollee kanneen hawaasa gidduutti bakka namni baay'een jirutti rashananii jedha. Godina Gujii bahaa aanaa Gooroo Doolaarraa humni mootummaa kun ijoollee ajjeefamte maqaa isaanii tokkochi barsiisaadha. Barsiisaa Damisee Nageessaa Mokkonnaa jedhama. Kun ammoo qeerroo mallicha Ushee Bariisoo jedhama beekta. Ka uummata achi keessa cite kan magaalaa keessa citee fi bakka caasaa mootummaa manaajeriin gandaa bulchaan gandaa kaabineen godina aanaa jirtutti ijjeesanii biraa deeman. Gujii lixaa aanaa Gumii Eldallootti illee waraanni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeesuu namni kun nutti odeessee jira. Akka namni kun jedhutti waraanni mootummaa kan lammiilee nagaa waraana keessaa qooda tokkollee hin qabne fixaa jiru shanee deeggartu jedheeti. Humnoonni nageenya kunneen ammallee namoonni naannawa sanaa kan ajjeefamuuf jiran baay'eedha jechuun hawaasa doorsisaa jiru jechuudhaan yaaddoo qabu ibsa. Nama 2 ijjeennee namni 98 nu hafa ganaa jedhanii uummata sodaachisaa jiranii tuun baqatu jira. Humnooti mootummaa qaama hidhatee wal waraansaaf kan bobbaafaman ta'ullee kan itti roorrisaa fi fixaa jiran lammiilee nagaati jechuun hammeenya lafa san jiru nutti himee jira. Irra caalaa hawaasa kan iraarsaa jiru caasaa gandaa aanaa fi godinaati jedha namni kun. Oduu wal qabatuun barsiisaan yuunivarsiitii Dambidolloo Qajeelaa Taasisaa jedhamu kan yuunivarsiitii Arbaa Miincitti digrii 3ffaa PhD barataa jiru magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefamee jira. Barsiisaa Qajeelaan Arbaa Miincirraa barnoota isaa xumuree gara maatii isaa magaalaa Dambidollootti wayita deebi'eetti ajjeefame. Baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan akkasumas magaalota garaagaraa biyyattii keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuu himaa jiru. Waraanni biyyattii halkan mana baqattootaatti cabsuudhaan saamicha raawwachaa jiraachuu ibsameeti jira. Na'imaa Umar garas bilbiluudhaan gabaasa qindeessetti. Baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa dabalatee magaalota garaagaraa keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamaa jirraa jedhani. Humnoonni hidhatan biyyattii baqattoota kanneen iddoo jireenyaa isaaniitti halkan walakkaa mana itti seenuudhaan saamichaa fi reebicha hamaa irratti raawwatanii mana hidhaatti darbachaa jiraachuu hima. Maddi keenya Somaaliilaand irraa OMN bilbilaan dubbise. Rakkoon kun erga dhalatee ji'oota lakkoofsisee jiraachuu kan himu maddi keenya kun kanaan dura qaama dhimmi ilaallatu waajjira mirga baqattootaaf falmu UNHCR fi mootummaa biyyattiittis iyyannee hanga tokko fooyya'insa argannee turre. Wayitii ammaa bifa haarawaa fi hammaataadhaan guyyaa dheengaddaa ebla 23 bara 2021 irraa eegalee nutti deebi'ee jira jedhani. Humnoonni kunneen reebicha saamichaa fi hidhaa raawwataa turan malee bifa kanaan dura baratamee hin beekneen namoota waraqaa baqattummaa qaban kanneen seeraan biyya kana keessa jiraatan qabanii waraqaa irraa guuruun dirqamaan mootummaa Itoophiyaatiif dabarsanii kennaa jiraachuu himani. Guyyoota 3 kana keessatti namoonni ukkaanfamanii makiinaatti darbatamuun fuudhaman lakkoofsaan 50 gahuu kan ibsu dura ta'an koominiitii hawaasa Oromoo biyya Somaaliilaand hanga ammaatti namoonni kunneen eessa akka geeffaman kan hin beeknee fi kanneen biyya kana keessatti hidhamanii rakkachaa jiraachuu hima. Rakkoon kunis maali? Humni hidhatee humni immigireeshinaa biyyattii halkan 6-7 halkan walakkaa humnaan mana nama cabsanii seenuudhaan namoota hidhuu, reebuu, saamuu fi akkasuma miidhaa qaamaa cimaa namoota dhageessaa turani.
wanni kun gaa eega nuti si qaama dhimma laalu hundatti iyyinee waajjira yuunikiseeris ta'ee hanga danda'ametti ministeera biyya keessaas ta'ee rakkoo jirtu kana taakallama jennee tartiiba nutis ibsinee fi yeroo garagaraatiis teenyee qaamaan illee wajjin haasofnee